Hoogganaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuterees waraanni baha giddu galeessaa waraana addunyaa guutuutti jijjiiramuu akka danda'u akeekkachiisaniiru. Manni maree dhaabbata mootummoota gamtoomanii karoora biyyoonni doonii eeguuf humna waraanaa akka fayyadaman danda'u ilaaluu himuun tarkaanfii fudhachuuf qophaa'aa akka jiru himeera. Amma garuu murtoon kun harkifachuun mirkanaa'uu dhabuun mudateera. Donald Trump halkan edaa tarkaanfii hamaa fi rifaasisaa fudhachuun tarkaanfii dabalataaf akeekkachiisa cimaa kennaniiru. Iraan gama isheen haleellaa haloo ba'uu cimaa ta'e raawwatteetti. Ministeerri ittisaa Ameerikaa Pete Hegseth ajajaa olaanaa waraana Ameerikaa Raandii Joorji akka tasaa aangorraa akka kaafamu dirqisiiseera. Kunis peentaagoon keessatti sochii jeequmsaa gadi fagoo kan agarsiisudha. Trump Iraan gara bara dhagaatti deebisuuf erga dhaadatanii booda riqicha guddaa Iraan magaalaa Karaajii fi Teheraan wal qunnamsiisu kallattiin barbadeessaniiru. Pirezidaantiin Ameerikaa warshaalee humna elektirikaa rukutuufis dhaadateera. Hoogganaan Ameerikaa erga halkan edaa dabarseen Iraan irratti badiisni hamaan akka eegalu labseera. Bu'uuraaleen misoomaa Iraan kanneen hafan yeroo dhiyootti gara caccabaatti gadi bu'uu akka danda'anis akeekkachiiseera. Hooggansi Iraan waan hojjetamuu qabu ni beeka jechuun saffisaa waliigaltee raawwachuu akka qabus doorsiseera. Waraanni gurraandhala 28 haleellaa haloo ba'uu Ameerikaa fi Israa'eliitiin jalqabe kun to'annoo ala ba'eera. Iraan gama isheen abiddaan deebii kenniteetti. Dambalii miisaayilotaa ciccimoo darbachuun buufata waraanaa magaalotaa fi qabeenya tarsiimoo irratti haleellaa marsaa hedduu taasisteetti. Misaayiloonni halkan tokkotti Teel Aviv dabalatee magaalota Israa'el 5 irratti roobaniiru. Namoonni hedduun madaa'uun gabaafameera. Miidhaan Israa'el keessatti qaqqabe argachuun rakkisaa ta'us namoonni nagaa 4 madaa'uu Al Arabiyaan gabaaseera. Iraan deebii haloo ba'uu babal'isuun taargeettiiwwan Ameerikaa, Yuunaayitid Arab Imireetii fi Baareen keessatti argaman rukutteetti. Indastiriiwwan sibiilaa fi almuuniyeemii dantaa Ameerikaa waliin hidhata qaban barbadaaniiru. Guutummaa naannichaatti abiddi kun babal'achuun itti fufeera. Yaman irraa humnoonni Huutii Yaman misaayila baalaastikii kan biraa Israa'el irratti furguugsaniiru. Libaanos keessatti haleellaan cimee itti fufeera. Guutummaa baha giddu galeessaa keessatti samii fi dacheen abiddaan wal makeera. Trump Iraan gara bara dhagaatti deebisuuf doorsisaniiru. Torbanoonni dhufan daran ulfaatoo fi caalaatti torbee diigumsaa murteessoo akka ta'anis afaan guutuun dubbataniiru. Ogeeyyi seeraa USA gaafii kaasaa kan jiran yoo ta'u, haleellaan bu'uuraalee misooma siivilii irratti raawwatamu seera idil addunyaa jalatti sarara balaa kan qaxxaamuru ta'uu akeekkachiisaniiru. Keessumaa waliigalteewwan Jenevaa kanneen sirnoota lubbuun jiraachuu siiviliitiif barbaachisaa ta'aniiruun. Ta'us garuu boombii seeraa ol ta'eera. Ministeerri ittisaa Ameerikaa Pete Hegseth ajajaa olaanaa waraanaa Ameerikaa Raandii Joorji akka tasaa aangorraa ari'uun dhagahameera. Kunis peentaagoon keessatti sochii jeequmsaa gadi fagoo kan agarsiisudha. Murteen kunis saffisaa fi akeekkachiisa malee kan dhufe yoo ta'u, waraanni Iraan irratti gaggeeffamaa jiru tarsiimoo waraanaa Ameerikaa keessatti dadhabbina hamaa saaxiluu itti fufeera. Dhiibban duubatti deebiinsa dirree waraanaa fi kaayyoo fashalaa irratti kan ijaarame waan ta'eef gara hooggansa waraanaa Ameerikaa komachuu fi mirkanaa'uu dhabuutti jijjiiramuun ajajoonni olaanoon tokko tokko buqqifamaa akka jiran himameera. Balbala cufame duuba rakkoo guddaan akka jiru himameera. Waraanni kun to'annoo ala ta'uun dandeettiin Iraan ittisa ofirraa deebistee rukutuuf qabdu sadarkaa ajaja olaanoo irratti amantaa raaseera. Hoogganaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuterees waraanni baha giddu galeessaa waraana addunyaa guutuutti jijjiiramuu akka danda'u akeekkachiisaniiru. Bahi giddu galeessaa balaa kana caalu waraana bal'aa daangaa darbee addunyaa guutuu raasuu danda'u qarqara dhaabbattee jirti jechuun himaniiru. Lolli Ameerikaa, Israa'elii fi Iraan gidduutti gaggeeffamaa jiru hatattamaan akka dhaabbatu gaafachaa kan jiran yoo ta'u, haleellaa fi haloo ba'uun itti fufee jiru naannicha gara bakka caccabaatti dhiibaa akka jirus akeekkachiisaniiru. Waraanni kun kana booda wallabdee naannoo qofa osoo hin taane addunyaa guutuutti jijjiiramuu akka danda'u hubachiisaniiru. Manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii karoora biyyoonni doonii eeguuf humna akka fayyadaman hayyamuu ilaalaa jiraachuu ibsuun tarkaanfii fudhachuuf qophaa'aa jiraachuu himeera. Haa ta'u malee yeroo kana murtoon kun harkifachuun mirkanaa'uu dhabuun mudateera. Harkifannaa kana duuba qoqqoodinsi gadi fagoonis mul'ateera. Humnoonni gurguddoon akka Raashiyaa fi Chaayinaa duubatti dhiibaa jirus jedhameera.
humni gara Iraanitti ergamu doonii eeguu mannaa balaa jiru daran qabsiisuu akka danda'us akeekkachiisaniiru.